har'a በጣም አስተማሪ ነገር አንጓ ድበቱ ፊ ላይቪ ከላይ ወዱ ሲያሰው waanuma hawaasa keessa jirtuu fi wama iddoo jiraannu keessatti nama mudatu waan garagaraa irraa dubbadha. Haasofni kiyyallee sadarkaa sana ergaa guddaa qaballee onnee namaa seenallee bakka guddaa gaallee irratti fakkaatu. Ammoo garuu viidiyoolee tokko tokko mummuramee miidiyaa kanarra akka sheer ta'uu hin argaa. Dhugamatti nama gammachiisa. Maaliif yoo ta'e jechi ati dubbattu tokko nama tokkoof lama biratti vaaliyuu qabaate yookiin dhageettii qabaate fudhatamoo qabaate dhima nama gammachiisa. Maaliif yoo ta'e sababa keetiif namni tokko laayifii isaa jireenya isaa yoo sirreeffate yoo waa hubate yoo dogongora irraa sirraa'e yoo daandii sirrii qabate jireenya isaa karooraa fi tartiibaan yoo jiraate namatti tola. Kanaafiyyuu ammallee ergaa tokko isinii qaba. Mee jalqaba hundi keessaniyyuu yeroo tokko osoo addaan hin kutin koppii linkii godhaa daqiiqaa takka. Sana booda ergaa kiyyatti seenaa. Inshaallah nama waan gaarii wal gorsu wal barsiisu jireenya walii keessatti waan nama miidhu osoo hin taane waan nama fayyadu waliif dabarsu rabbiin nu haa taasisu. Dhugaa dubbatuu fi ameen gadda viidiyoo kiyya tokko mummuramee sa'a lama sadii keessa kuma dhibba lama kalaalamee jira. Namni argitan hin beeku. Anaaluma jireenya nama biyya ormaa kana ofirraallee hiriyoota kiyyarraallee namoota waliin jiraannu irraa ka'uudhaan ergaa dabarsaa ture. Ammoo garuu na ajaa'ibe akkaataan viidiyoon sun itti babal'ate jechuudha. Kanaaf osoo sagantaa barsiisaa ta'e sagantaa yoo danda'ame namoota jireenya isaanii keessatti illee mudannoo qabanii dhugamatti haala jireenya yeroo ammaa kanaa wal qabatee ilmi namaa hedduu wal miidhaa, hedduu wal ganaa, hedduu wal zollomaa. Ilmaayyuu nama ati waa goote osoo hin taane nama ati waa gooteefitu akkam godhee si balleessaaf akkam godhee lafa kanarraa si dhabamsiisuuf sirratti hojjeta. Nama ati oolmaa gaarii ooltee fi oolmaa gaarii naadii beektee eegdutu miidhama kan kee duubaan waan naan isa ta'e argitee jira. Kanaaf wantoota akkanaa kanaan wal qabatee sagantaa dhaabbata yeroo isaa eeggatee fi tartiiba isaa eeggate tokko qindeessee osoo isinii fidee maal isiniif ta'e fakkaata? Koomentii jala yaada keessan kennadha. Ani isin ayyamama taanaan miidiyaa kana dhiisee ture. TikTok illee baay'een fayyadamu, laayivii illee baay'een seenuu jibbee jira gama kootiin jecha. Ammoo garuu dhugamatti namni tokko dhaloota tokko jijjiiruu kan danda'u waan barsiisaa ta'e tokko yoo qabattee dhufte malee yoo ati sagantaa gaarii tokko qabattee miidiyaa kanarratti dhufne namni keenya itti dabbaramuuf jedhee bakkuma hin taane ooluu danda'a. Yoo waan barsiisaa tokko qabattee fidde ammoo iyyuu namni biroollee irraa baratuu danda'a, tokkollee fayyaduu danda'a. Kanaaf namoota mudannoo qaban kan maallaqa haa ta'uu, yeroon haa ta'uu, jaalalaan haa ta'uu wantoota garagaraati. Garuu maqaa nama osoo meeshiin hin godhin maqaa nama dhuunfaa fakkeenya dubartiin takka dhiira wayitii wal jaalattee dhugamatti miidhama dhugaa yoo miidhamtee jiraatte ebaluu santu akkas na godhe osoo hin taane wacha irra godhame qofa dubbattee akka namni biroo irraa baratuu danda'u. Maaliif ebalu yoo jedhanii namni sunillee dhufee ganaa nama sanii deebisee miidiyaa kanarraa iyyaa wanti sun ajandaa ta'a booda ganda galchanii amantii galchanii naannoo galchanii maal jedhanii hiriyyaan mandareen gandeen walitti iyya namni kanarra osoo hin taane namni nama si miidhasan miidiyaa irra dhuftee maqaa isaa waamuu osoo hin taane gocha inni sirra hojjete qofa himtee sana booda namni biroo ammoo irraa haa baratu. Anarraa baradhaa. Anarrayyuu gocha akkanaattu gahee kajetta yoo jiraate sagantaa kanaa Nasrii osoo nu eegaltee sibiraa wacaa warreettan mana ispoortii jira. Hin dhagahamu yoo hin taane deemee konkolaataa keessa taa'ee haasa'a. Hin dhagahamamoo hin dhagahamu. Anyways, yeroo biraallee bal'inaan irraa isinii seenaa. Kanaafuu mee maal jettan sagantaa kanaan wal qabsiisee maal jettan obboleewwan kiyya? Nu hojjedhu warreettanii isiniif hojjedha sagantaa kanaa. Komentii keessan dubbisaa jira.
inshaallah yeroo gabaabaa keessatti sagantaalee akkasii akka isinii qindeessu abdii guutuu qaba. Yoo rabbi irraa taate jechuudha. Keessaan calalee rakkoo nama sanii erga hubadheen boodatti waan barsiisaadha jedhu isinii dhiyeessa. Ammaaf ergaa gabaabduu tokko isinii dabarsee ba'a. Yoo kan sagaleen qulqullinaan hin dhagahamaa itti fufeettan taate. Sagaleen koo qulqullinaan yoo kan dhagahamu jechaadha. Obboleewwan kiyya ergaan ani isinii dabarsuu barbaadu yeroo baay'ee wallaahi ani hin arganne keessaanillee namoota hedduutu na dubbisaa, namoota hedduutu rakkoo hedduu natti himata, namoota jaalataniin ka miidhamanii, namoota amananiin ka ganamanii waa hedduutu jira. Asirratti ergaan ani isinii dabarsuu barbaadu tokko yaa obboleewwan kiyya wanti hunduu yeroo waliin deema. Yeroo amma keessa jirru kana keessatti dhugaa dubbatuuf eenyutu fira dhugaatii, eenyutu diina dhugaatii, eenyutu hiriyyaa dhugaatii, eenyutu hiriyyaa sobaatitti addaan baruu hin dandeettu. Maaliif yoo jettanii wanti kamuu haala yeroo sana waliin deema. Haala yerootii miti iddoo jirtu waliin deema. Realitii tokko isinitti hima waan dhugaa tokko. Fakkeenya osoo ka Itoophiyaa keessa jiraatuuti jaalala dhugaatii fi jaalalleen dhugaa biyyoota alaa biyya faranjii caalillee biyyoota arabaa caalillee biyya keessa jira. Maaliif yoo ta'an dhugamatti anillee biyyallee jiraadhee argee jira. Biyyattillee jaalala mataa kiyyaallee dabarsee jira. Jaalalli dhugaa namni wal jaalatuu fi iddoon namni walii qabu kabajaan namni walii qabu biyya keessa jira. Fakkeenya osoo atillee ka biyya jiraatuuti jaalalleen keellee ka biyya jiraatuuti jaalalli dhugaa biyya keessa jira. Akkamii yoo jettanii irra caalaan biyya ormaa kana keessatti yeroo walitti dabarsuudhaaf faayidaadhaaf wantoota garaagaraatiin walitti qaban. Lammaffaa biyya keessa yoo jiraattu tarii nama ijoollummaa isaa irraa beektu, maatii isaa beektu, waliin guddattee wantoota hedduutu jira. Biyya ormaa kana garuu jireenyatu walitti si fide. Garanaa dhufee isaan beektu, garasii dhufee isaan beektu. Oromoodha, Oromummaa himata, afaan kan kee dubbata. Even saba tokkollee kutaa tokkollee yoo taate naannoo garaagaraatii fi iddoo fageenyaa warraa walitti dhufa. Haga waliin jiraattu sana qofa waliin jiraattee gaafa gargar baate eessa deemee fi eessa deemtee isiillee waliin argitu. Kanaaf haalli jireenya biyya baqaatiif biyya ormaa keessa jiraatuun qofti mataan isaatiiyyuu jireenya namoota dhuunfaa irratti miidhaa mataa isaa danda'e qaba. Kan lammataa ammoo an yeroo baay'ee keessattuu shamarran Oromoo waan isin gorsu keessaa namni akkamitti ulee namni dhahee ittiin si kuffisu namaa kenna. Ulee kanaan dhahiitiin na kuffisi, ulee kanaan dhahii na ajjeesi jedhee namni akkamitti namatti kenna. Kana jechuun maalidha yoo jettanii dubartiin takka gaafa ilma dhiiraa abbaa warraa isii halaalaa hin taanetti suuraan taane kaatee itti ergite, viidiyoon taane waraabdee itti ergite, harakaatan taane godhaa itti agarsiiste, ulee ittiin na ajjeestu, ulee ittiin dhooftee na kuffistu ooduu jechuudha. Maaliif yoo ta'an ilmi dhiiraa guyyaa isaa eeggatee jijjiiramuun isaa waan hin hafneef. Tokko lammaffaa mee dubartiin takka ilmi dhiiraa tokko viidiyoo kee qullaa, rifeensa kee qullaa, harma kee qullaa, qaama kee qullaa waraabii viidiyoo naa ergii yoo inni siin jedhu dhugama sirriitti waan saayikooloojii tokko. Mee ansii ergaa anillee akkuma kan kee nama si laaluu barbaada, qaama kee laaluu barbaada. Ati dursi viidiyoo waraabii naa ergii jedhiin mee qaama isaa kana olii haga gadiititti viidiyoo waraabee si haa ergu. Really? Maaliif atillee nama isaa eega wal jaalattan, eega si jaalatee sitti dhiyaatee, eega atillee jaalattee koppii linkii godhaa wal biraan gaa ergaa kana. Eega atillee isa jaalattee
إن اللي سجالتي أتلي نمسا إن اللي نم أكمل نكامك أرجو بربادة أتلي كامسا أرجو بربادة ديرا فيديو كلها ورا بينا إرك لكن سكى كلها أرما كان كي مالي كي جنني كي ورا بينا إرك سورة كاسي نا إرك جده غافكا ميديا أولباسي سن إنتا بتوكنا أكم أورمو مماكته كوري دام باسني جت أورمو كوري دام باسني غاف إني كان كي أولدر بي أتلي كيسا أولدر بوس ريان يا ربي قولي جالل ليس والجال تنكون قلم إسني جهه ولين قلم جدا إيجا نفسيا كيسان تبدني يروح هندا دعونغوري نما توكو كبيرو برسيسو دتابي يروح هندا جولين كي نراكو نكنا كسيمو دتات أسوار دبرتي تك كلها سي أولدربن برو تبيرو فيديو رابدي دي رايرجي أسو تكارنا كلها أولدربن برو تبيرو كامسي كلها سورة كاستي دي رايرجي نبدي كنا دناكورتي لسمون إذا كل في لال دونكورو ما هي ميجا سيغلي tokko raabaratuu danda'u tokko dogongora tokko raabaratuu danda'u sila akka mammaaksaati beekan baargamattu wallaalaa uf jalatu jedhan tokko raabaratuu danda'u eega tokko raabaratuu hin dandeenye wanti isin goota yoo jiraate yoo ilmi dhiiraa tokko ka isin janajjantan kullaa viidiyoo keessa waraabaa naa ergaa isin hin jedhe isinillee mee ate dursi waraabina ergi jedhe waraabee siin ergu argixanya ሆኜ ነው የምነግራቸው ድበራ ድበት dhiirri takka viidiyoo isaa qullaa waraabee siin ergu ኦኬ eega inni siin ergine atoo maaliif ergitaaf kan kee qaama beeladaati moo qaama rakasaati moo maznaanyaa namaati moo macaawchaa namaati moo ka isaa qaaliit inti ka ta'e kan kee maaliif rakasa ka isaa ka dhuffate kan kee maaliif satrii kullatti si baasa hagayoo miti gowwummaa fi wallaalummaan dubartii kennaa ta'u maaliif waan hanga kanaa wallaalta namni hatta qajeelee viidiyoo yu taa'ee soo liinaa soo hatta ilmi dhiiraa qajeeleetu viidiyoo yu soo liinaa soo haasaa argeyyuu viidiyoo isaatiin mul'ataa sitti naasoo Sigale hiriyoota isaa irraa fagaatee akka namni isa dhageenye bakka namni isa dhageenye taa'ee kophaa ofii waadaa kijibaa meeqa siigala siigalee nama biratti waadaa akkasii siigala isinoo ijoollee shamaraa hanga yoomii qaama keessan qaalii amantii keessan qaalii maatii keessan kabajamaa tuffachiisaa of xiqqeessaa jiraatan yoom rakkoo kana keessaa baatan kanaaf yaa obboleewwan ilmi namaa yoo nama waliin jiraatu wallaahi dhugaa isinitti hima yoo nama waliin jiraatu keessattuu hiriyyaa jaalalaa haa ta'u hiriyyaa namooma waliin jiraatu haa ta'u firooma akkasitti dhufees waliin jiraatu haa ta'u ilmi namaa yeroo nama waliin jiraatu dadhabina namaa qorataa nama waliin jiraatu gahumsa kan kee osoo hin taane dadhabina kan kee irratti xiyyeeffatee si wajjin jiraatu ati sittin beekamu malee inni ganamaa fi galgala qorannoo sirra geggeessaa jira maaliif osoma si waliin jiru osoma si jaaladha jedhu osoma si kabajja jedhu osoo hiriyyaa kiyya jedhu osoo akka obboleessaatitti akka obboleettiitti akka haadha xiyyaatti si jaaladha osoo siin jedhu hir'ina kee qorataa si wajjin jiraatu gaafa wal lolteef gaafa isaa wal dhabde saniin si cabsuudhaaf saniin hamilee kee tuquudhaaf saniin si xiqqeessuudhaaf ani silaa kiyya ilmi namaa kun irruma kee kana haa argu sababni illee an funyaan kee kun ijji kee kun gurri kee kun sirrii miti yoonaan jedhan ittiin salphatu sababni illee uumaa rabbii waan ta'eef jechaadha waan rabbiin tolchee uume waan ta'eef namni waan aan jedhullee ittiin salphatu garuu namni an amanee garaa kiyya itti himee eenyummaa kiyya itti himee ulaa mana kiyyaa jalaa banee jireenya kiyya fataffatee itti hime tokko gadi ba'ee yoo ittiin na arrabse garuu na dhagama kanarra garuu callisuun eenyuun miidha callisee eenyutu gaafa waay maal godhu namatti hin ta'e namni waallee namaan godhu zamana gaa namni waallee namaa godhu hin jiru namni waallee namaa kennu hin jiru inuu namni keetuu sirraa barbaada malee keetiif sitti roorrisa malee argatuu keetuu sitti roorrisa malee qabaatuu keetiif namni si jibba malee namni waa sii godhu iyyuu hin jiru
nama waasiin goonetti waa'ee kan kee himuu irra bakka namni qaawwatti si argatee boruttiin si cabsu eenyummaa keetiif iccitii kee namatti himurra ala kee haa beeku keessa kee haa wallaalu. ችግር የለውም gaafa namni sun hin deema jedhellee karaan dugda aduu si haa ta'u moo karaan dugda harraa keessaa si haa ta'u mangaduun carqee argalle jedhe mangaduun carqee argalle jettaa sababni illee waan qabatee si bira deemaaruun qabu waan ta'eef already ati duraayyuu seef gooteerta waan kan kee namni garuu waan kan kee wayii qabdii waa si biraa qabu goru waan kanaan na doorsisa waan kanaan na sodaachisa karaa kanaan rakkoo nafti deettee waan yaadduuf umrii kee guutuu quuxayaa fi si sodaachisa si asfaraarraa si doorsisaa jiraata. So namni kamiyyuu qaalii irra qaalii qabdu garuu abbaadha. Sigalee namni uumamaan ilma namaa ta'uu qofaan qaalii garuu qaalii caalu qofu ammoo abbaadha. Kana jechuun boonuu xanxabaarra'uu miti. Bakka jireenya kee keessatti qofxanni jettee jiraachuu harka namaa eeggatuu dhabu tattaafatu dalagatu uf danda'u iccitii kee nama jalaa qabatu ilma namaa waliin yoo namni beela'e nyaachisa yoo daare uffisa yoo dhibame yaalchisa yoo rakkate qarqaara kun namummaadha. Waan kanarraa darbeen garuu jala bu'antu jalaan nama keessaa bu'aa jedhamu. Qoxxabbi jechuun qoosaa nama waliin qoostu keessatti jireenya nama waliin jiraattu keessatti iccitii dhuunfaa keetii keessatti iccitii maatii kee keessatti callisuma wayya. Sababni callistuuf garuu himteellee homaa hin argattu. Namni har'a ati rakkatee birrii 500 birrii 1000 sii kennu boru garuu waan birrii 1010 si arrabsa. Xiqqeenya birrii 100 si xiqqeessa waan sii godhe sanii olitti. Har'a si nyaachisee boru si akkasiisa. Har'a sii godhee boru ittiin si arrabsa. Duniyaa har'a dhabdee isa kadhatte san yoo boru argatte kaleessa akkasi qarqaareeni kaleessa rakkataa ture kareena tokkos godhee jira. Kanarra namni keenya oduu irratti yeroo gubuu irratti harka namaa eeggatu irratti riskii namaa barbaaduu irratti namarra hirkatu irratti osoo hin taane wallaahi biyya arabaa keessa jiraataa fi namni addunyaa kanarraa proud itti ta'u ittiin boonu yoo jiraate shamarran Oromoo mana madaamii keessatti mana arabaa keessa dalaganii namni dhugamaan ittiin boonu yoo jiraate maaliif hojii keessaa ulfaatan akka hojii mana namaa dalaguu jiru. Hojii akka sanaa ulfaatu sana ammoo dalagattee fuulli namaa si garafee si arrabsanii si xiqqeessanii sa'aa fedhan hirribaa si kaasanii sa'aa feete nyaadhu siin jedhanii sa'aa feete rabi siin jedhanii sa'aa feete salaata rabbiituu si dhoorganii waa meeqa sirriitti hojjetanii kana danda'ee namni jiraatu qormaanni kanaa olii hin jiru. Dhugama isinitti hima yeroo tokko namni jaahilli tokko dubartii biyya arabaa fuudhinaa dubartiin biyya arabaa akkasii dubartiin biyya arabaa dhugama isinitti hima ani dubartii biyya arabaa jedhu ijoollee jazbaa viidiyoo fi qullaa waraabaa dhiira ergatu kanaa miti garuu dubartii biyya arabaa namni argatu nama carraa qabudha. Sababni illee already rakkoollee bal'oollee cinqiillee obsallee waan hunda ijoollee baranii darbanii ciqicqii fi rakkoo gadadoo mana madaamii kana keessa dabarruu isaanii nama baratee yuunivarsiitii bahee caala. Dhugama isinitti hima nama baratee yuunivarsiitii irraa eebbifame caala. Sababni illee barumsa jechuun qubee lakkaa'u miti qubee lakkaa'ee maayyame meeqa jira namni barateera doktora profeesara minni jinni jedhan kunniin nama meeqa jira ka waan haasa'uuf waan dhiisu hin beekne miidiyaa kanarratti nama meeqa jira gandaa fi lagaa kanama walitti dhiitaa'u baratuun barumsa caalee barumsa jireenyarraa rakkoo irraa gadadoo irraa xiqqeeffamuu irraa arrabsamuu irraa cunqurfamuu irraa barattuudha. Wanti guddaa sababni illee
namni jireenya irraa barate, namni rakkoo irraa barate, namni gadadoo irraa barate barnoonni kanaa waliin jiru. Barnoonni guddaanis. Sibiilee kakubee lakkaa'e immoo arginee jirra hedduu isaa. Sibiilee kakubee lakkaa'e ka digrii qabu ka maastarsii qabu hedduu isaa agarree miidiyaa kanarratti illee. Yoo ummata gandaa fi lagaan qoode malee, yoo biyya nagaa dhoorge malee, yoo saba nagaa dhoorge malee, yoo ganamaa galgala ajandaa summii bocee ummata kanaa gad darbe malee miskiinni kenna bara osoo digrii miti kutaa 5 keessaa baatee dhuftee bara kutaa 7 keessaa kutaa 8 keessaa bahee dhufee ummanni biyya arabaa keessa jiraatu kun nama masgiida ijaaree jira, nama charchii ijaaree jira, nama abbootii amantaa gargaaruu jira, nama obboleeyyan ofii barsiisuu jira, nama aadaa fi abbaa ofii horatuutu jira. Sigalee barnootaaf beekumsi kanaa waliin jiru. Barnoonni guddaan waan gootuuf, waan dhiistu, waan gaariidhaaf, waan hamaa addaan beeku. Dhugamatti namni jireenya biyya ormaa shamarri ta'e waggaa lama osoo akka ijoollee ala keessa joortuu kana osoo hin taane adabattee teessee mana arabaa tokko waggaa lama olee aarsitee dalagattee jijjiirama bu'aa buusee gaafa biyya isiitti galte nama waggaa 4 yuunivarsiitii baratee eebbifamee baheen qixatti sammuun isii bal'isee waa yaaduu danda'a. Kana yoo jedhu faaruudhaaf yookiin maaliif miti riyaaliitiidha dhugaa jirudha. Sababni illee namni yuunivarsiitii baratu tokko bar gara manka'aa qorsii isaa mootummaa qopheessaa fi nyaatee maal jedhee kilaasii ofii seenaa achi yoo wayi deemee caatii ofii qama'aa yookiin sigaaraa aarsaa yookiin deemee bashannanaa yookiin hin qo'ataa yookaan hin rafa yookaan hin ka'a. Namni biyya ormaa keessa jiru tokko garuu ganama erga kaadirraa gubaa biyya ormaa kana keessa osoo dalagdu, osoo xaartu, osoo dafqitu lafti tositti dhiitee ganama siif bareedee. Sigalee keetteetii miti sochootee xaartee dafqitee jireenyi maal akka fakkaatu ifaajanii waa argatu maal akka fakkaatu argan. Kanaaf obboleewwan kee akka nama mahayyimii akka nama hin baranne akka maalitti of ilaalina. Wallaahi nama barateen qixatti ummata waa dandamachuu danda'u. Namni keenya yeroo baay'ee akka harree damma baattee deemtu waan gaarii tokko waan mi'aa tokko ofirra baadhattee osoo deemtu wanti baadhattee jiru kun waan mi'aa ta'uu hin beeku. Warroonni biyya ormaa keessa jirtan jalqaba kabajaa ofii qabaadha. Sababni illee kabajamaa waan taataniif. Namni dalagatu kabajamaa. Namni obsa qabu kabajamaa. Namni rakkoo kamiyyuu dandamatee bira darbuu danda'u kabajamaa. Namni dalagatee of bira darbee maatii ofii jijjiire kabajamaa. Namni of bira darbee obboleessa baratu, obboleettii barattu, barsiise, rakkataa saba isaa qarqaare kabajamaa. Kanaa ol kabajaa maal barbaaddan? Kanaa ol kabajaa maalii barbaaddan? Kanaaf abbaan yoo maalummaa ofiitiif kabaja qabu. Maaliif meentaalitii namaa irra hojjetan namni wallaalaan mana namaa dalagde jechuun akka nama wallaalummaaf yookiin garadii namaa ta'etu namni si ergatuuti akkasitti akka yaaddu sammuu kee irra hojjetan. No akkasii miti garuu nama hojjetatu beekaa addunyaa kanarra nama osoo harkaa fi fayyaa qabu taa'eetuma harka namaa eeggataa waan namni darbuuf xurii namaa nyaatu osoo hin taane namni beekaan namni hayyuun nama fayyaa rabbi isaa kennu yeroo isaa rabbi isaa kennee fi qaama rabbi isaa kenne kana dalagatee jireenya ofii jijjiiruu guddaa fi kabajamaanis malee nama of bokosseetuma taa'eetuma ani guddaadha ani beekaadha ati ashkarii namaati ati maalii namaati siin jedhoote no wallahi ashkarummaa wallaalummaa jira ka jiru isa malee siin miti sigalee namni tokko lammaffaa irra badaan ammoo nama waan hojjetutti saalfatudha. Irra fokkataan irra wallaalaan nama dalagaa dalagatu wayii itti qaanfatudha. Jireenya amma jiraatu wayii itti qaanfatudha. Har'a mana sireen qabnu mana firaashii tokko qofa afattee keessa bultu keessa galta yoo ta'e itti saalfatuu hin qabdu. Maaliif? Firaashiin tokkoon har'aatirra bultu kun jireenya kan kee ka har'aati malee ka boruutii miti.
jireenya har'a keessa jiraataa jirtu malee ka boruuti miti. Maaltu beeka boru abbaa konkolaataa gaarii, abbaa mana gaarii, abbaa maalii gaarii ta'uu dandeenya. Sigalee har'a firaashii xiqqoo qabdu, mana xiqqoo qabdu, konkolaataa xiqqoo qabdutti hin saalfatta yoo ta'e borullee umrii kee guutuu waan qabdutti osoo saalfattu jiraata. Maaliif yoo ta'e har'a konkolaataa moodela 2000 qabattee yoo deemtu itti saalfattu taate borullee ammoo gaafa konkolaataa moodela 2020 qabattellee kanama 2024 qabatu yoo deemu argite ati ittuma saalfatta. Ofitti amanamummaa hin qabaatu. Sigalee konfidensi qabaatu hin dandeessu. Har'a uffata birrii dhibbaa godhattee ka itti saalfattu yoo ta'e boru ammoo gaafa kakumaa uffattee deemte nama uffata birrii 10,000 uffatu yoo argite ati ittuma saalfatta. You have no confidence. Sigalee ufitti amanamummaa hin qabaatu. Nama waan qabutu proud waan qabutti ilaala. Waan qabutti amane ittiin boonetu borullee waan itti gahe ittiin boona malee umrii kee guutuu waan ofii qabdu tuffata waan namaa qofa yoo ol fuutu taate waan kan kee xiqqeessa waan namaa qofa yoo ka guddistu taate borullee gaafa ol guddattellee guddaa sii ol yoo argitu ati namuma jalaa mataa gaqqabaa deemta. Sigalee kanaaf yeroo baay'ee kanama kuffisullee kanamaa gad nama godhullee meentaalitii sammuu abbaati. Ilaalcha dhoqqee namni baatee deemutu namaa gassifa. Sigalee diinni abbaa abba. Kanaaf jalqaba nama waan qabutti jireenya har'a jiraataa jirutti boonetu jireenya boru jiraatutti illee boona. Har'a mana madaamii dalaguu keetitti hin saalfatta taanaan boru gaafa haadha kaampaanii taatellee ittuma saalfatta na amana. Maaliif yoo ta'e kaampaaniin kee kabirri miiliyoona tokko yoo ta'e dubartii kaampaanii miiliyoona 10 qabdu yoo argite immoo isii jalaa mataa qaqqabatta isiisan waan guddatti ilaalta. Har'a dalagaa qabduuf jireenya jirtu ittiin boonta itti amanta qoma dhahaatti dalagaan kiyya madaamadaa miti yoo jette boru gaafa rabbi bakka guddaan si gahellee ati qoma dhaattee deemta. Maaliif namni 0 irraa ka'ee 10 gahe akka 100 gahullee ni beeka. Namni 100 irraa ka'ee 1000 gahellee akka 1010 gahullee ni beeka. Namni garuu 100tti saalfatee 1000 argatuu hin danda'u. Nama 100 argatee 100tti boonee itti gammadee isii sanbara qachiisetu 1000tti illee gahuu danda'a. So amma yoo asofni karaa dheeraa nuun deema sa'aatii baay'ee illee qabu. Darbaa dhufaatumaan waa walii dabarsinaa garuu mata duree har'aa kana wanta ani itti isinii goona boo jiraate please obbolee wajjin waan qabdutti hin qaanfatin. Mana keessa jiraattutti hin qaanfatin. Dalagaa dalagdutti hin qaanfatin. Jireenya amma jiraataa jirtutti hin qaanfatin. Yesan warqa yaadamtu. Warqiin nama abbamaaf malee siif bu'aa takka siif hin qabu. Garuu yilqunis yoo jabaatte yoo obsa qabaatte yoo karoora qabaatte yoo ofitti amanamummaa qabaatte bakka feetellee abbaa feetellee caaluu dandeenya iddoo kamillee gahuu dandeenya. Natiin namni kamuu gaafa dhalatullee harkuma qullaa dhalata gaafa du'ullee harkuma qullaa du'u harkuma qullaa awwaala. So hin danda'amu. Garuu irra isinii deebi'a jecha reefu wallaahi ni'imaa rabbi si arjoo attan duniyaa feete yoo dhabde yoo homa takka illee hin qabaanne fayyaa qabaatu kee qofaaf qoma dhahadhuu deem qoma dhahadhuu bahii gal. Fayyaa qofa qabaatu keetiif harki kee miilli kee ijji kee gurri kee nagaha taanaan fayyaa qabaa alhamdulillah jedhi qoma dhahadhuu bahii gal. Sababni illee si duubaan isa namni harkaan fuudhee shintibeetii geessuuf jira. Si duubaan isa fincaan isaa harkaan jalaa waraabantu jira. Sigalee si duubaan nama guyyaa takka ijji kiyya kun naa banamtee ifa addunyaa kana argaa jedhutu jira. Kanaaf yoo duniyaa hin qabaanne fayyaa qabaatu qofa booda. Yoo 10 qabaatu keetti booda. Yoo 100 qabaatu keetti booda. Kumallee ni argatta waan ta'eef. Sigattan jireenya addunyaa kanaa hagam akka jiraannu hin beeknu. Wanti guddaan nama barbaachisu jireenya addunyaa kana irratti bu'uura jireenyaati. Waan nyaattu, waan dhugdu, waan uffattu yoo qabaat inni dhaqqabama wanti biroo. Maafi mushkila ni dhaqqabama.
duniyaa argatuuf jecha karaa hin taane argatuuf jecha karaa hin taane sooramuuf jecha of hin cinqinaa of hin dararina. Yeroo isaa eeggatee wanti kamuu ni ta'a ni dhaqqabama waan ta'eef. Haga dhaqqabamuuf ammoo haga guyyaan sun ga'uuf ammoo obsaa. Yoo obsan qabaanne garuu osoo waan sanitti illee hin gahin waan hawwite illee osoo hin argatin guyyaan xumuraa'u ga'ellee addunyaa kana gadhiistee deemuu dandeetta. So waan rabbi isinii kennee fi waan har'a qabdanitti hin saalfatina. Borullee bakka namni kamuu ga'ee gahuu ni dandeessan isiniin jedha. Waan hordofaa turtaniif galatooma ulfaadha. Isin jaaladha isin kabajaa yeroo gaarii naa qabaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaan naa tura. Bye.